Hayya shama harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota kiyya jechuudha hordoftoota kiyyaan gargar ba'ee jira. Ammas akkana deebitan abdiin qaba akkam jirtu fayyaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi koo sinaa qaqqabsiniin jecha YouTube chaanaliin kiyya na jalaa gubatee ture. Amma torban tokko guunne erga dabanne torban tokko guutaa jirra natti fakkaate. Na deebuu hin dandeenye mokorre ijoollee wajjin illee mokorre baay'ina didee waan ta'eef share waliif godha koota asirraan na hordofa anillee maatii siniitaa isinillee maatii naataa kisaaraan qabdanii diggaamiin maatii siniitaa malee isin waan kisaaraa qabdanii hin jiru natti fakkaata. Kanaaf warra agartan share waliif godhaan siniin jechuu barbaada. Kanatti aansee immoo ijoolleen na gaafatan hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin kabaja dhugaa baay'ee tokko ijoollee baay'ee dhiphattanii isin deebi'ee jira baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja yoo manaaf deebi'een kanan biraa banuu dide naaf deebi'uu hin dandeenye maaliif gubatee warri naan jettan immoo maaliif akka gubate beekuu hin dandeenye akkamitti gubate beekuu hin dandeenye email ke out ta'eera naan jedhe keessa ba'eera email itti deebisiidha email san immoo itti deebisnaaf fudhachuu dide ganaa email baraana gaafate YouTube studioon kiyyaan man sirreeffamne maaliif akka haa ta'een beeku seerraa jijjiirramu kan beeku an waa YouTube kana baay'ee nama gaddisiisan siniin jedha dhugaa rabbi sinaa eegu waan akkanaati irraan siniin jedha osoo waan guddaas ta'e haganuma on kan immoo fatanaa wayii fiitu ta'a yoon kan isaa oleetti nasiis ka ta'a beekamu kanaafi asirraan koottaa maatii naataa isiniin jechuu waamicha isiniif godha warra agartan immoo share waliif godha abdiin qabaa obboleeyyan kiyya kana dura waliin turre akka wal agarru abdiin qabaa kanaafi rabbi sinaa eegu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa osoo guddaas ta'ee haga kam sitti dhaga'ama maaliif xaartee waggaa waan tokko dhabdu baay'ee tokko sitti dhaga'ama. Kanaaf of eeggannoo godhaa hundumti keessan wanillee hin xuxxunne silleedha homaallee hin goone ganamuma lafaa ka'ee badaa arge galgala fayyuma jira galgala seeneetti anuyyuu ijoollee wajjin turee tanan lafa godhee bule ganama lafaa kaananuma YouTubeen hin jiruun sinin jira kanan biraallee buusnan bilbila sana irratti na dide akkan taanetti ergasii email hundumaa delete godhee akkan taanetti buusen sinin jira kanaafi hundumti keessanuu rabbi waan akkanaa sinaa eegu garuutuyyuu immoo waa hundumtuu fatanaadhaaf isinii galee yookaan waan jabaatan asiis kufii ta'a hin beeku kanaafi waggaa waa ta'e immoo tanaa dadinaa hin gaddina yookaan wanni sun keetii miti kanaaf ta'uu danda'a. Akkana fakkaatan sinin jedha kanaaf badee dhugaa ijoolleedhaan wal baruun hedduu takka nama gaddisiisa dhugaan sinin jedha ijoollee baay'ee jaaladhu adda babbadee jira sababuma kanaaf adda badee ijoolleen immoo lakkoofsa walii qabannee jirru dhugaa hedduu takka isin jaaladha rabbi onneetiyya keessaa isin jaaladha sinin jedha galgalas ganamas dawwaltanii maa banuu didde maa akkas godhuu didde xiqqooshi seexan irraa dargodheetuma taa'een illee innaa kanaafi inni waan seexanaati waan ta'eef yeroo tokko akkasuma waggaa waasanitti dhufe immoo aaruun dhaqinaa baqa tasfaa qurxachuun dhaqinaa homaa rakkinaan qabu siniin jedha garuu ijoollee baay'ee miti akkas gara 300 akkasiitti irra jiran natti fakkaate isaan immoo naaf deebi'an yeroo gabaabatti dhee abdiin qabaa yoo dhuguma afaan hin ta'uu baate garaa wal jaalanna ta'e akkanaaf deebitan abdii sinirraa qaba hundumti keessanuu please share godhaa waliif godhaa karaa agartaniini afaan hin bichaa wal faarsuu namna jechuu miti meeshi anamma ijoolleen wajjin turre harramooni isinii gadi bu'ee jira mee isin ana fuudhatoo isin biraan na qixxeessa gaafa sana oromummaa fi namummaa ta'uun kiyyaannillee akkan amanu akkas akka gootan abdiin qaba. Kanaaf waan biraa dhaamsa siniin qabu viidiyoo yeroo biraatiin walitti deebina baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja wal maddii dhaabbachuu waan jedhamu sun mee asumarraa ka'a
garuu tuyyummoo birrii naa kaffaltan hin jiru gazzabnis naa kaffaltan hin jiru waan ta'eef kiisa keessan keessaa fuutanii harka tanaan hojjettanii rabbiitu isinii kenne harka fayyaa subscribe godha like godha share godha warra dandeechanii wal biraan gaha animmoo mee dhuguma oromummaa fi namummaa fi dhuguma wal jaalachuun suni dhuguma jedhee akkanaan check godhu share like subscribe godhaan isiniin jedha akkasi dubbiin baay'atee farreetti fe'amtu akkanumatti namaa gala dhugaan isiniin jedha rabbi YouTube kana sadaffaa banuu kiyya rabbi sadii afur banuu kiyya sanii galee amma YouTube tokko qofan qaba hundumaa hudiileet godhee warra duraan qabullee takkitii bichaan qaba amma anan amma banee kana bichaa jechuudha kanaaf tasfaan qurxu'anillee yoomiyyuma garuu tuyyummoo isin nama akkamiiti akka jedhu miilana isin arga nama akkamiiti oromoon nama akkamii garuu amaannyama warri hordoftoota isiniif ta'ee jirus warri naaf taatanii jirtunis ijoollee oromoo qofaadha keessa keessan hin beeku ani ijoollee afaan oromoo dubbatanii fi qubee afaan oromoo barreessanii irra caalanii warri wal hordofnu kanaaf oromoon akkam maal hagatam walii yaadan kan jedhu asumarratti seef godhee isin arga dhuguma namatti dhaabbattanii isin biraan of biraan nagahuu fi achumatti gadi na korokkomu kanumarratti ilaalan siniin jedha YouTube studio kiyammoo foto maana video foto filafiti na maxxasu amma maaliif akka ta'e beekuu dandeenye sallee na sirreeffadha suutuma jedheen siniin jedha rakkina YouTube sanillee video gubbaarratti maxxasuuf ammaaf hin dandeenye seef godhadheetuma jira garuu annaa isallee allayyaa isa galcheera dileet isa godheeraa takkitii tana bichaa qaban siniin jedha like share godhuu hin irraaffatinaan siniin jedha anan biraa waan dhaamsa isinii qabu hin jiru isin immoo yaada qabaattan yaada naa barreessitanoo qabaattanii koomentii jalatti isin arge jechuudha kana taansee immoo warrin search naa ta'u YouTube ni keessa warri search naa ta'u ani barbaade isin argadha jechuudha warri search naaf hin taane immoo yani YouTube ni subscribe guddaan qabne laayin search namaa ta'e hin bahu wal argannan siniin jedha meeqa tokkummaa fi wal jaalalaa fi wal maddii dhaabbachuu fi wal jajjabeessuu fi achumatti mataa keessa gadi akka kaasii hinoo akkana taphatessa wal dha'u kanumarratti jala muree isin laalaan siniin jedha ishi ciao nagaatti naaf tura turtii gaarii video biraati yeroo biraa walitti deebinaan siniin jedha laayivii kaamana seesisu waan ta'eef haga isinitti dhuftanii itti baay'attanitti siniin jedha kana taansee immoo bannaataachuu xiqqooshi akkan ijoolleewwan gurguddaa miidiyaa isaan jala deemee argitti subscribe accounting forjiniidhaani waliin godhina baay'istanii rakkina qabanatti fakkaate garuu annaa akkasii wannoos immoo hin bitatina subscribe immoo hin bitatina jechaa jiranii isallee dhiisa warri wal jaalatan akkanumatti waan qabdaniini subscribe wal godhaayyii wal maddii dhaabbadha wal jajjabeessa isiniin jedha anis abdiin kunne dhufeera isinis abdiin kuutina maal akka isin gootan kinoo dhufeera kanan biraa banadhe isin medhee taa'eetuma isin laaluu bichaadhaan isiniin jedha ishee ciao baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja baay'ee